Assalamualaikum warahmatullahi kanatu itanii jechuudha. Eegas booda moor bakka jedhu kanatu ixan siitingiin isin argachuu qabdan siitingii saguriitti privacy isa jedhu kana argachuu waan qabdaniif jechaadha. Wayita isarratu ixanii haala kanaan garan isin fidata. Imo keessan isinii waliin fayyadamaa jiran fayyadamaa hin jiran isa jedhu argachuuf manage device isa jedhu kana jechuudha irratu ixan. Wayita isin isarratu ixan fuula amma asitti argaa jirtan kana qabatee isiniif dhufaa Imoon keessan yoo namni si waliin fayyadamaa hin jiraatin jechuudha. Jalqaba irratti akka tokko qofa fayyadamaa jiru nagarsiisa jechuudha. Online isa jedhu kana kan qofa kan fayyadamaa jiru Imo Androididha kan ittiin fayyadamaa jiru jechuudha. Kunooti Itoophiyaa online tokko qofaadhatu irra jira jechuudha. Isa kana haala kanaan jechuudha. Kan lammaffaa irra jirullee kunooti tokko qofa kan fayyadamaa jiru nagarsiisa jechuudha. Imoon keessan haala kanaan yoo asirra hin jiraatin jechuudha. Namni isin waliin fayyadamaa jira. Namatu isin waliin fayyadamaa jira. Tokko qofa iddoo kanas jiru kan amma magariisa ta'e tokko qofaadha. Lamaan isaa bakka kanatti magariisa ta'e Imoon keessan hatamee jira jechuudha. Sirreeffachuu qabdanii. Isa keessaa baanetiin jirra kan Imoo asumaan jechuudha. Asumaan waan tokko kan isin agarsiisuu barbaade keessaa Imo keessan karaa ittiin qollofachuu dandeessan illee asumaan jechuudha. Passcode log isa jedhu kana jechuudha. Bakka mallattoo furaa jiru kanarratu ixanii qollofachuu dandeessanii. Sababni isaa Imo keessanii qollofattan namni bilbila keessan wayita isinirraa fuudhee ilaalu akka isin haak isin hin goone yookiin akka waan isin nama waliin haasoftan hin argineef isin qarqaaraa jechuudha. Iccitii keessan isin qofti beekuu qabda waan ta'eef jechuudha. Ifama. Egaa passcode log kan jedhu kanarratu hidhee Imo keenya akkamitti akka qollofannu wajjin ilaalla jechuudha. Isa kanatti jechuudha. Kolama sadii kunooti amma gootee jira jechuudha. Irra deebitanii galchitan yoo isin asiin irra deebitanii galchitan akka qollofame isin agarsiisa jechuudha. Re-enter your passcode isa jedhu kan amma 1 2 3 4 amma galcheetiin jira. Ofumaa isaatiin dabarsa jechuudha. Wayita isin dabarsee successful jedheetiin dan bakka jedhu kanatti haala kanaan isinii fida jechuudha. Eegas booda dan gootanii keessaa baatu jechuudha. Haala kanaan Imo keessan qollofachuudha dandeessu. Amma wayitatti deebitanii ilaaltan Imo keessan asirratti amma qollofameetiin jira jechuudha. Akka qollofame isin agarsiisa. Irra deebitanii wayitatti ilaaltan amma qollofamuu isaa isin agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunooti qollofee jira jechuudha. Amma asirratti wanti akka isin beekuu qabdan haala kanaan yoo qollofattan jechuudha. Piinii amma ittiin qollofattan kana dijiitii afran kana wayita dagattan Imo keessan kana isin jalaa baduu danda'a jechuudha. Wantoonni isin namaaf barreessitan illee walumaan dhabama ta'a. Appilikeeshina san balleessitan malee argachuun ulfaata. Tarii gara biraatiin argachuunis danda'ama. Kanatti jechuudha kan qollofattan amma isin agarsiisee jira. Isuma keessaa osoo hin bahin ammallee achuma irratti deebinaa jechuudha. Bakka profaayila keessanii kanatu hidhanii erga jitu hidhanii ammallee settings jedhu kana keessa seentan jechuudha. Wayitaachi keessa seentan illee haala kanaan jechuudha. Akkaawuntii saguriitii kan jedhu kanallee irratti hidhanii kanallee jechuudha. Haala kanaan yoo kan biraa Imo biraatti illee jijjiiruu feetan change phone number isa jira jechuudha. Jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan itti jijjiirachuu barbaadan isin jijjiirattan